Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork. Haddaan tana qophii faana seenaatiin qophii tokko tuttuqnee ilaalla. Waggoottan 600 siiquuf ammallee qabriin bakki seenaa mootii Itiyoophiyaa waggoottan 14 oliif bulchee kunuunsa hin arganne. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 15 gara jalqabaa irraa kaasee waggoottan 14 oliif biyya har'a Itiyoophiyaa jedhamtu kana biyyoota isaan amma ollaa biyyattii jiran kanneen birmadummaa isaanii labsatan waliin walitti qabee bulchaa kan ture Imaam Ahmad bin Ibrahim Al-Gaazii ture. Bulchiinsa hayyummaa dandeettii lolaa irratti qabuunii fi beekumsa siyaasaatiin addunyaan kan beektu Amiirri Sulxaanetii Adalii fi Kaliifaan Itiyoophiyaa duraanii dargaggeessichi jabaan abbaan Harar Imaamu Ahmad Atsootaa biyyattii isaan amantaa afaanii fi saba tokko leellisan waliin yeroo garagaraatti lola geggeessuun injifannoo inni argate seenaa biyyattii keessatti abadan yoomuu kan dagatamanuu miti. Imaamichi Islaama loluuf waraana Awurooppaa Poortugaal irraa ergamee dhufe injifachuun mataa namaa waraanicha hoogganee dhufe Kiristoofer Dagamaa kutee gateettii irraa fuudheera. Imaam Ahmad akka lakkoofsa Awurooppaa Febraarii 21 bara 1543 hara Xaanaa irraa gara bahaatti kan argamtu bakka Zantaraa Wayna Dagaa jedhamtutti lola diinaa irraa isaanitti baname humna xiqqoo isaan bira jiruun gootummaan waraanaa osoo jiranuu Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa shahiidummaa isaan waffaqee umurii dargaggummaa isaanii waggaa 37tti gara Akiraa deeman. Janaazaan Imaamu Ahmadii bakkuma itti shahiidee naannawa Zantaraa daandii Gondarii irraa gara Bahar Daar geessu kallattii mirgaatiin kiiloomeetira 20 gara keessaa seenee bakka Maksanyoo Gabayaa jedhamu cinatti qabbaramee bakka awwaalichaa imaama hanga har'aatti musliimota qonnaan bultoota naannoo sanaatiin ala yaadatamee hin beeku. Loon akka irra hin ejjannee fi isaantu hanga danda'e waa itti naannessee tiksaa jira. Mootummaan Koomishiniin Turizimii fi isaan seenaa akkasumas hambaa biyyattiitiif quuqamna jedhaniif hojjanna jedhan hunduu hanga har'aatti jaarraa 5f walakkaa ol yookiin waggoottan 570 oliif bakka seena qabeessa kanaaf xiyyeeffannoo tokkoyyuu kennanii hin beekanu. Sirni mootummaa biyyattii fi faaristoonni isaanii kan Islaamaaf Musliima balaaleffatu Imaamu Ahmadiin mo'amuu isaanii dhoksaa turuu seenaan isaanii barreessanii hanga har'aatti of harkaa qaban ragaa ba'a. Kanas ta'u sana mo'amaniiru. Itiyoophiyaan isin hanga isii har'aa caalaa guddattuu fi bal'attus waggoottan dheeraadhaaf shari'aadhaan bulteetti. Qophiin faana seenaa keenya har'aa kanuma hanga qophii biraatiin walitti deebinutti fayyaa taataniin jenna. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan subscribe, like, share gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'uu keessan mirkaneessa.